siniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa fuudha. Isinillee akka nagaa totan abdiifamantiin qabu Waaqayyo bira. Inni nagaa nuuf inni maqaan isaa bifa maqaan isaa ululaa jedhu. Gadda waan baay'ee onni nama cabsuu dhugaa Waaqayyooti foyi. Waaqayyo gadda mana keessaniif fidini. Guyyaa kaleessaa kibxata galgala jechuudha. Boongaa Yuunivarsiitii irraa naannoo sa'aatii 6:40tti barataan waggaa 5ffaa makaanikal injiinarii kan baratu sababa rooba cimaa roobeen roobee fi bubbee guddaa wal makaan gamoo irraa bolokkeettiin diddiigamuun irratti bu'uun lubbuun darbee jira. Firaa fi gammachuu kan eegan warri isaa yookaan maatiin isaa gammachuudhaan kan isa eegan ji'a lammaffaa qofatu hafe barnoota isaa xumuree gara eebbatitti darbuudhaaf har'a kunoo gadda guddaa namni dhagaa'ee jira. Maatii isaatiif firoottan isaatiif Waaqayyo gammachuu sana qeebaluu kan gammachuu sana gammachiisu waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa Waaqayyooti. Balaa tasaa Waaqayyo sanirraa haa qabu. Maatiin isaa, abbaan isaa, firoottan isaa, ollaan isaa nama waggaa kana barate itti daddabanii barsiisanii boruu mucaan keenya guddisaa boruu mucaan keenya dadhabbii isitti dadhabne kana borummoo mucaan kan keenya dadhabbii keenya nu deebisa boruuf nuuta dugda keenya cabsanna kan jedhan. Egaa maal godhee Waaqayyo fidee waa gochuu hin danda'ani lubbuun isaa balaa kana darbee jira jechuudha. Waaqayyo gooftaan balaa tasaa sinaa bulchu amarree irra deebitan siin jedha. Egaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti balaan tasaa baay'ee uumamaa jira. Waaqayyo immoo waan godhe namni waa gochuu hin danda'u. Waaqayyo waan godhuuf hunduma isaatu hin beeka waan ta'eef inni beekadha. Inni waan godhu hundumaaf waan hundumaa isaa harka jira. Inni waan godhu hundaafuu aangoo qaba. Waan ta'eef waan barbaade gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa. Waggaa 5 jechuun yuunivarsiitii waggaa 5 turuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kutaa tokkorraa kaasatti elementary ilaalaa, iskoolii ilaalaa kana hundatti laffee dadhabee obboleessi kuni isatti dadhabe immoo dankasaa godhutti gammadaa mormaatii koo gammachiisaa jedhee kaayyoo karoora isaa karaa itti dhugaa wanti nama gaddisiisu kana caalee hin jiru jechuudha. Argitan maatiin ofii gaafa irraa fagaatanii yoo waggoota amma kanaa irraa turanii mucaan kiyya boruu waan gaariidhaan naaf dhufaa mucaan kiyya boruu dugdeetti cabsaddaa mucaan kiyya boruu tamaarsifadheera ani boruutti hin gammadaa ani boru dadhabbii kiyya hirkoo kiyya naataa mucaan kiyya gaachana kiyya naataa jedhanii kan eegaa jiranii har'a yeroo mucaan keessan du'ee gadda gaafa dhaga'anii akkamitti itti dhaga'ama. Egaa wanti kun tokko illee hin jiru. Akka Waaqayyo fide wanti kun hin jiru ta'e amiin jedhanii fudhatu waan ta'eef amma sirra deebi'ee hin jira. Waaqayyo firoottan isaa isaatii fi maatii isaatiif jajjabina haa kennu. Isa gadde dhagaan kanaaf Waaqayyo jajjabina haa kennu dhugaa hiriyoottan isaatiif. Suuraa akkuma asirratti argaa jirtan kana iddoo hiriiba isaanii irratti bokkaan akka badee roobuudhaan akkasuma cabbii wal makaa bubbee guddaa roobuudhaan gamoon irratti caccabee lubbuun nama kanaa darbe jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Lubbuun yeroo hin darbite namni akkuma yeroo baay'ee saniin jedhu namni gaafa dhalatudha kan inni du'u. Malee gaafa du'a isaatii miti namni akkuma beekamu gaafa dhalatudha kan inni du'u. Garuu gaafa immoo iddoo gammachuu isaa hin gahiin dadhabbii isaatti osoo hin boqotin maatii isaa kan itti dadhaban kan osoo hin boqochiisin iddoo kaayyoo isaa osoo hin gahiyyoo karaatti hafu gadda guddaa labbee nama cabsa jechuudha. Nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyo wajjin jajjabina isaaniif haa kennu haadha isaa abbaa isaa bulaan isaa hiriyoota isaaniitiif. Gaafa Waaqayyo fide amiin jennee fudhanna miti keenyaayyuu Waaqayyo loluu hin qabna. Nama osoo ta'eeti hin kassaftaa, hin gaafattaa, hin abaartaa waa meeqa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo fide waa gochuu hin dandeenyu. Dubbiin sagalee Waaqayyo akkana jedha. Wanta dhufuu jiru namni hin beeku kan beeku Waaqayyo duwwaadha. Dhugaadha. Nuti maal beekna namni foonii wanta dhufuu jiru hin beeku Waaqayyo bichaadha. Waaqayyo immoo waan godhu hundumaa kunni gaariidha. Waaqayyo gaariidha waan ta'eef gaariidha jennee fudhannaa dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiisa jechuudha dhugaa maal fedhoo waan amboleessa kiyya ta'e yookaan fira kiyya ta'e natti dhaga'amu miti. Kanaaf ani yeroo baay'ee yeroo hin gadde kana arguu baay'ee natti dhaga'a dhugaa FB kana irrattis haa ta'u yeroo baay'ee hin gadde jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroon barumsa nan baradhaa ture yeroon barumsa baradhu namni reeffa baatee natti fide nan baqadhaan ture dhugaa hin beeku hin ture jechuudha. Garuu ammas akkuma barsiifata naa ta'e yoo laafannoo kana irratti argee FB kana irratti argee baay'ee na gaddisiisa. Yeroon itti ba'uuf waan qaba jechuudha. Garuu homaa wanti godhan tokko hin jiru. Amma sirra deebiin jira maabee firoota isaatiif lammii isaatiif jajjabina haa kennu. Inni jechuun jaaladhaa eebbifamaadhaa hordoftoota kiyyaa keessa naa eebbisu kan jajjabeessan ittis immoo jajjabina argadhaadha.